نميتو كون دبتا بر نميتو كون حق أنا ما بر باكري ما بايزاوي إشيني تبي ياديسه إشي بيتوانو سجل كنت أول والله أطول والله بيجي تزوجي كنوانو جتو جنان أما اللي سعودي كيساتي كانوا قلتوا في إني جل كما فايدة نتياتي فايدة جسنا فيسبوك كوفرتي ديم على جين كون أزور لقاك أبغى ما دبتي نعني لقام في أبر والله هاد واتو كل فئة بتلقام فئة لقوم إني فيسبوك كوفرتي لولا كمنا ودو لقاك باتين دبتة هاتو مراتي والله العظيم قافنا نتو سري كانت قافني أنو قلت جيت ربي قلتي فاتيا كانت تاياتا كان نبرسي سجلت تريا إنا من تانيت والله وسو نمني كما تمان غاري ربي غرو مالي نتفيني كان دنزين جل إبرن أنا بر والله فيس دفاج رابر ربي بيتشاي تارك إن شاء الله ربنا نجيت سامبر ليس برات جديد تلوف إن شاء الله ربي بيتشاي تارك وابرا وانا نجيبهن قبو والله يعني أنا هو نما ميد ربنا حميد إسا حميد أمور ربي إن شاء الله رحمن إسا حميد إسا نتمن إسا مالك براهن جرو جديد كان نتمن إني إسا حميد وابراهن جرو فيسبوك أمتي والله كان نقول هندس ألان نما جديد تسكيه يوما كو لغاية تيمي ركينا كو قد قوة هندس تمتي قو نمني كينيا إذا أني فايدة نمنا تتياتي كان وان قد قولينا رافدتيسو نمي توكوسو نما عرف سيري يودوان توكو قد إريبرا نما ميدو حمامو هاتا وجدي إيسي قولتي بالبلاني وفي طيب ليش ما في ندبتو مالف سبب بيسا دبتو جدي ما في ندبتو رقا قباتي كنا نراتي جنجني مالف ندبني يقاتي نرجل جد وكا كان ننجي تعملنا تجي راتي جدي ما ندبتين وأما شركة هاجر هاي السلام عليكم ورحمة الله بقنا كان نفتي كنا وعليكم السلام فيادا نقالا كما بدي فيادا جرا بقنا كان نفتني hundum keessanu warri mana kennaa jirtanis warri mana koo jirtanis warri mana numeerii jirtanis sagalee keenya dhagaama akkuma tasaa numeeriitti erginaan akkan si fidu na ajaje numeerii kunoo fideen jira waan dubbadha abdi ani waatu qorin kana raati ani bar dugaadu mayni facebook ko fudati natta imulola takka hin qabnu bar mali facebook ko jijjira whatsapp da imo dan gafa mucha facebook ko ma fiti jijjirte jannani wallahi guyya kana nan mucha facebook ko furan ne je ani dugaadu mayni facebook ko fiti koy da numeri akkanatti dubbata numeri sidha beeyimata wayna waan numeri koy dhageeffadhu hin dubbanna nama baay'atu dhageeffachaa jira waan ta'eef seeraan dubbanna waan ta'eef tasgabbaa'iiti waan haasofnu tasgabbiidhuma haasofna jalqaba kennaarraa yaada fuunee kaanee gara keetti dhufna warri kaan dhageeffadhaa kennamee waan jiru abdi nama biraan galchinaan yaada ziyaadaan fedhu waa'ee numeera irratti nama galchee tonaasufne argaama kanaaf nama biraan galchinaa jira Ingalchu numeri nama galchin ishiti yoo galchis nan baasan itti dubbadhu mee natti sababa inni facebook ko fiti jijjiirate fana malee itti kenne ana malee obboleessa kiyya haadha obboleessa kiyya waa hunda kiyya jedhee itti ko waa baay'ee madde inni kiristaanummaa dura ol beena laabdi sigale angana rantan wallahi sharri isahin qabu yoon gaddes yoo wanda feetti tani madda iriyaa hin qabu riyaa dubartii iriyaan dubartii kiristaanummaa keessatti waan miidhanii jennaan riyaa dubartii hin qaban sigale inni mu arraba dikiyya waan tokko malee osoo natti nimin badee ko waan tokko malee facebook ko jijjiirate achumaan kuti hayyee mudaan kun maal ta'e jedhee guyyaa lama naannoonnan itti dubbadhee himuudhaan numeer maalatti facebook ko fudhatee ciccallistee jennaan wallahi guyyaa kana nan wal jiranii fudhannee jedhe hayyee Angkat je dia wallah ada sagalee na keessa darbee maal jedhe sagalee saniini sababa ittiin na dubbistu barbaaddeeti naan jedhe wallahi guyyaa kana nan olchi sagalee sanii inka katina jira dhugumaati inka katina kana na jedhu jedhe
Ammas guyyaa lama sadi buleen itti deebi'e imoodhaan biloo buleen ture wasaabee imoodhaan biloo buleen ture ergeen irraa deebisuu dide akkana jedheen. Dhageettinaan ammas maal jedhan wasaabiidhaan mucaa lakkiinaan deebistu feesbuuka koon jedheen. Achumaani boolla ofii qotatti ofumaaf itti baddanaan jedhe. Hayi maal jechuu barbaade homaan itti deebin zimin irraa jedhe ammallee. Kanuma bichaa na eemu jalqabarra sababa inni feesbuuka koo fudhateef ollola qabnaa Ollolee maal waliin jenni feesbuuka koo fudhate. Fitteetaa yaada kee kennu. Dubbatu isaan booda inshaalla yoo inni yaada dabalees nan dubbadha garuu gabaabsee kanuma bas. Namni ati waan namaa dubbatu. Amma gaa Feesbuukaa TikTokii dhuguma imoodhaan dhuftee na gaafatte. Dhuguma mo'an yoo ijoollee kanatti dhuftee himatti godeenyoota na bira jiru. Infattashti jawaala koo ideen. Koi kadhagee maatiin tasgabbaa'ii kaa. Koi amma dabareeni ati bittee numeeri waan dabaside. Waa'ee kakaa kootiin siin jedhaa jira. Ijoollee kanatti dhuftee himatte jawaala koo fattashanii meerre jedhu. Jedhee jawaala irraa baballeessi. Dhugum wallaahi jawaala koo irra hin jiru. Rabbi nagaan guyyaa hadhaa nagaan nan oolchin jedheen itti kakadhe. Jawaala koo irra hin jiru wallaahi nagaan nan oolchin jedheen kakadhe. Malee hin fuune hin jenne laa akkana sagaleen koo. Jawaala koo irra hin jiru feesbuukumti keen jedheen. Dhugaadha kan moovii godhee baballeessi yoo maaliif ijoollee asii oonatti matte nafattashti ijoollettiin kun jedheetan kanaan nan kakadhe. Fuudhee ragaa. Akka isiin nan kakadhe. Amma cumaan bilook na goote itti deebiseera achuma immoo bilook na goote. Akkasii jedhe. Gidduudhaan keessaan darbanne beektaa feesbuuka. Hin darbanne keessaan mallee. Addee feesbuuka akkuma irra galteen. Feesbuukiin miseenjarii hin galcha malee feesbuukiin galchoonti. Maaliif? Instagraamaa wal irratti hidhameera. Achuma bakka bilook na goote Facebook. Mucaan Facebook wama shirka jiru si artire. Achuma irra galee. Tasuma lana mooy bay keessaa hidheen darbadhe kalaas. Keessaa baaf. Keessaa darbadhe. Maaliif egaa? Itaayiruuf deebisee tookiidhaani. Wii waasaappiidhaan natti barreessite. Amma. Adiisi dubbadhu yaaki kolfaa jirta moo dubbataa jirta amma? Mataa hidhee naasaa namaatu na cannaqee haadha. Tasgabbaa dabareedhaan dubbadhaa. Jechuun na aarseera waa'ee keessan kun maaliif? Waasaappiidhaan dhuftee natti barreessite. Achuma waasaappiidhaan akkuma mana bilootti hin jedheen maasila boolla qotte gadi fageessite akkuma kana ofiif keessa buutaa buceessitu ati hin jedheen. Achuma bakka waa hunda yoo geeddareen kalaas irraa darbadhee fudhadhe Facebook ni harka hiragaa wallaahi hin kennu hin jedheen. Hin kennu. Zinnaashiin natti ergite. Sumayyaatas waa'ee. Achumaan na gaafattee naanii isiin takkan innuma waan ta'e itti muyyuu bakka achumaan irratti cufattiin turre daqiiqaa lama wayii sadii wayii malee. Achumaan deebitee boromtumuu naa dawwaltee haasumnee hin xumurre isiinis narraa cufatte bakka dhaabbatan godhanne haasaansi achumaan hin cumte. Achumaan bakka diimnee shiriyaan itti madde maal isiin jettuun dhagaan ture deengadda jala taa'e. Wallahi shiriyaan naa dawwal. Nama miidiyaa kana abbaa fedhetti yoo mubaarik natti meera natti dawwala. Abbaa fedhetti yoo dawwalatti hin argattu jedhiin jedhen zinnaashiinis. Maaliif? Ergasii yeroo wallolle yeroo waan online irraa bade ijoollee kanatti dawwalatti maa jiratti himanne. Wallahi daqiiqaan gawanitu ijoollee kanatti na himatte nan kennaafin jedhe. Isa immoo maaliif TikTokii koo fuula Facebook koo hattee maal saa himi jettu sababa isaa hin achumatti. Misira hunda industri. Nah, na ini kuwani jen. Dubbadu anis ya dubbi haqi sanu merna rasin gorini serasin go. Kuwani tidak wanda sebab ya so. Wallahi na so. Dubbadu wallahi. Oi, nada ke fada ni mo wan singorsa akka obbolesa ti mo nada ke fada. Ela tari islaman mitap tabi gora hundum kesan islaman wanis nasrata. Ilaal isin lamaan amma waan asirratti haasa'uu hin qabnetu jiraachuu danda'a. Iccitii qabaachuu dandeessu. Maybe ilmoon namaa waan waliin dubbataanis wanta beeku jiraachuu danda'a. Kanaaf waan hunda asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Wallahi haqqii tokko isinitti maal? Dhaggeeffadhaa. Wallahi wa rabbal ka'abaa
An kenna. Kamnu abdi bara dubbas rakkoon qabu. Ani lola waliin qabnu baraatti osoo lola qabaanne oke sabbi jedheetu namni fudhatee achiin kutaa. Namni saaphi siyyuun isaatii sana utuun arge jechuudha. Saatiin miidha keessa galee jiru sana. Feesbuukati wallahi feesbuuka sana online irraa footoo samaara kaayee online irraa balleessuu wallahi. Inuma itti aarse. Ani numeer barisa miti kana aarsaa jiru. Ani garuu waa baay'ee si biraa qaba. Waa baay'ee sitti madde waan garaa kiyya ofii olitti situ beeka waa'ee kiyya garuu ati maali miidiyaatti dhuftee dubbatte ree? Hin barbaadu miidiyaa hundi furmaatan godhu kaa. Okin numeerii qopheessaa. Maaliif wallahi fudhanni jechuudha. Na dhaggeeffadhaa gaa haasalmoo namaa dubbannaa inni kun dhaggeeffadhaa kenna numeerratti dhaggeeffadha kuni onlaayiniidha tokkoffaa onlaayiniidha lammaffaa laayiviidha isin bira nama kuma olii 2,000 jiraachuu danda'a na bira nama 650 jira kun namni waraabee sin dabarsuu danda'a seenaan jira lafan kaa'atu namni yoo loltan rakkoo qabaattan rakkoon keessan immoo inni kama rakkoon inni kamne kamoon jiru uummanni miiliyoonni tokko ol wal fixee Tigiraanii fi mootummaan araarameera. Kanaafuu rakkoo jiru ani isiniif hin fixaan abbummaadhaan fudhe. Kanaafuu asirratti waa tokko na seenaa. Amma akkuma laayivii irraa baaneen laayivii kanarraa yeroo baane jennu inaasofna keessaan inni feesbuukii fuutes kan feesbuukiin jalaa fudhatames awwaa'ee keessan nan beeka akka wal jaallattanii dhagayeeraan wal jaallattu immoo nan beekaan namni wal jaallatu immoo rakkoodha. Kanaaf isa jiru na dhaggeeffadhu numeer haasaa dabarsuudha jechuun garagalee. Wallahi haasaa dabarsuudha koi waan hin ta'in namatti hima. Lola takka hin qabnu bar inni immoo feesbuuka koo qaba miti wallahi namaan irree haaya kam nagaadha hin deebisu bar osoo beeke nagalateeffachuu waan maammee kan ammoo muje wanti namaa godha si jalqabu namatti himama waadaa ustaazan guuta dhalaan. Inni oduu barreeffama arguu osoo sagalee dhaga'uu akkamitti namni si jalqaba namaatti tabarkannanii dhugaadha baranii was baru oduu mucaa kana maa mucaa waa hunda dubbatan jedhanii yaani waa alaa wallahi yaani numa fataa isin gochuufanii waraabbattan jechuufan taa yaasaayira malee silaa uummanni keenya nama waraabuutti qophaa'e taa malee wallahi dubbatan jiru asirratti waan fedhe na himadhu tatte wallahi himadhu. Koy numeer kenna baay'ee nama si kabaju numeer isilleen baay'ee tarii na beektu dheetu mana abdadhaa waan akkana isin baay'ee ijoollee nuti ijoollee dargaggooti warra waa sagalee si waraabbattee isinitti baachuun qabdu isinitti kolfuun qabdu wal kabajuu qabdu maaliif tarii numeeraatis bor ilmoo argachuu dandeessaa gabbisanii kennuutis argachuu dandeessaa deebitanii yookiin isin wal fuutanii wajjin jiraachuu dandeessu meebii kan isa rabbitu murteessaa yookiin boru dhaloota keessan bira ga'uu danda'a viidiyoon kun tarii. Kanaafuu arra wanni isin asirratti kolfaa jirtan wanni isin qoosaa jirtan gatii isin kaffalchiisuu danda'a. Namni badii balleesse kamuu badii isaatii dhiifama gaafachuu danda'a. Kanammoo kana miti waan kana caalu meeqayyuu ana reeda dhabuu kollaarinaa isin harrii dhabuu kollaarin jaarsummaa irratti tokkoffaadhaan baay'ee nama danuu ari'arseedhaan baay'ee. Kanaafuu haasaa keessan asumatti dhaabaati amma an lakkoofsa numeerii qabaa miisenjara isaa qabaa. Isaan anaasaa lakkoofsa bilbilaa keerraan fudhaa garee waatsaappii ijaaree yookiin miisenjariidhaan ijaaree keessatti isin fudhee deeme isin lamaanuu nanaasofsiisa kan irratti waliin galtu nafaan. Ma abdii dola hin qabnu mujabar wallahi dola hin qabnu maal araaramna mee rabbi jedhe mee rolla qabna kan obicha dubbadhu mee dola qabna. Jedhe dubbadhu numeeri. Bilbila laala kee isaana bilbila laala. Numeeri. Jedhati ma jara nani dubbatan jiru sinin jedhamtu kala lola qabna maal qabna ani ibsi lola qabna kan oficha dubbadhu no la lola kenna Itoophiyaa gidduu banamee jira nu gidduutti rakkoon qabu ani immoo isumanii kan juntaas dhiifi andaan akka obeesaanjoo ta'ee tan rakkoo keessan kana hiika wallahi nanii kan garuu isin kana uummata fuulduratti waadaanaa galaati isin fudheen ba'an ammun walii gallaa. لا أنا لولا كبار مالتو إنا سمنا ركون كبار دي ولا يقارو لولا كبار لولا كبار كيرلاني دو ممنا فيسبوكي دو مكيلة كسي دي بسي باسوردي سا أتم تيجي جراتو في كيري فايدام تراتي دو بجم ماريا چودا وان برامي كونين تاو أنا نادي نتين تاو أبدي ركو إنا سمنا واتو namni ilmoo nama gorra eeyyuu in dubbatame in araaramama tarkaanfiidhaan fudhatame namni nama fixe iyyuu maa juntaanii fi mootummaan baraadhin araaramanii jiran namni miiliyoonni meeqa dhume maal akka abbadus waa'ee feesbuukiitiif taragaaggataa hin haasoftanuu
Namni Facebook ila ya namni Facebook ila imi mambuza ani so kan ya Sitti fakkaate Facebook jedhee immoo Anggafa Facebookin kau durani tu kena jalan coba mau numeri. Facebook Namboy. wallahi ana katina rafa gatu satu sewatu ko sang godina ni wamme ka ai numeri ko itu tu bote argate Facebook ke dakika lamat ai Facebook ko je bol Mantu na kunci sana tugas ala mo Facebook media na boss balati wala bige nyambonyat Subhan Ani mau wala video makita ning ko apsi sa chubar barisani. Oda te boss te utoda te sura ko batamate boss argat adi garu Facebook ab boss Facebook in malti good me kan manai mi Dia ase Ani mau sila main arar subar bada. Tap tapi gora mimi jo. Milian tu ko galli bana silati. Tap baru. Isini na rasa. Ana to dina anjettanu sila man. enggak ini madifa Koi isin to dina anjettanu? Isina rasa. Sinar gas bafatirin tashi. Tole na anjettanu. ani nana sara kon kabu wallahi sabo bisato ci yo dubbatu barbadina dubbada wallahi ro kon kaban ani sere na kon kaban wallahi wata ko wata kan fajje su juro ani dugaran dabbada wante Eshi. Ummata fuulduratta si gaafadha nu meeri. Laayivii kanarraa baatee deemnee keessoodhaan akka haasofnu tole naa jetta? si dura yu nama me kajira la ina Eshi. la dugar inda Dhagaye. An akka abdiittiin si gaafadha. Hin baata. wallahi sobwan ina sawan Maaliif? Naka wanan jire fan kam asobna naka ila me fetti zinnashtu dura natti dufte isina duba isitu gara goda sa gafa jal kaba gafa macarasha sa isan mami jutu kristanu ma kesa jinjir suwa unda si beka isida ni tasgaba saati sada yo hatta getu si ti amma ka ti amma dage semiti wallahi yani sobean nama fula bituda namba ishi sinjere bodde mi sinjere dage sirra ka sudi dumiti la godis Jechuuni ilaa nu meeri. Ambar nama waadanuu keessa darbe anu umuriin koree foogaa 27 garuu wallaahi cinqiidhaan nu argite. An nama cinqiidhaan nu keessa darbe garuu waa hunda obsaan keessa darbe tarii irraa akkan maatii horadhee ilmoo argadee tasgabbaa'ee jiraadhu godhee garuu gara fuulduraattis waan baay'ee arguu dandeenya. Wantan ariitiidhaan balleesse baay'eetu jira. Ariitiidhaan yeroo aaru waan danu murteessee waan murteessanaan gatii gurguddaa baay'ee kaffaleera beektaan. Gatii gurguddaan kaffale sun immoo amma jireenya koolaf dhiibbaa baay'ee na jalaa fideera. Aarii keessa jirta ta'uu danda'a. Aarii sun immoo har'a gatii si kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef aarii keessa na cabsuu dandeenya. Yeroo walii kennee ilaa dhaggeeffadhuuti ilaan hin sobwan akkana odeeffannoo qabutti atiif kennaan jaalallee walitti wal fuchuuf jedhanii waan danuu wal biraa qabdu. Kanammoo nan dhaga'e jettee sirraa wanta dhaga'e hin jiru sirraa wanta dhaga'e hin jiru. Aniif Liidiyaan jechuudha. Liidiyaan Pirootestaantii turte isiidhaan wal jaallannee waggaa bara 2009 irraa kaasee wajjiniin jiraataa ture jaalatan. 2009 sana booda 2011 ol fuune. No way. 2013 Imu kuda afur ol fuune jechuudha Liidiyaan. Bisa lakkoofsa yaada waggaa 5 ol wajjiniin jiraanne. Sana gidduutti Liidiyaadhaan wal lollaa nan rukutee fayin Liidiyaa nan bo'a deebisee ofii kooti. Liidiyaa nama gadi baate malee silaan nageessu jechuudha. Nan bo'a rukutee kee. Maaliif nama jaallattutti inni naafta nama sanatti inni naaftu taanaan dhuguma hin jaallattu jechuudha micha sanaati. Galee yoo inni naaftu ta'e dhuguma hin jaallattu. Amma fakkeenyaaf inaaffaan tarii inaaffaan walii lama. Amma fakkeenyaaf an Liidiyaan eeyyama koo malee akkasii mana kana keessaa gadi baatuun barbaadu iddoo isin deemtu nan hordofaa bakka waan isin gootu nan gaafadhaan. Maaliif bakka nama haadha manaa koo ilaaluu isin barbaadu waan biraa akka itti dubbatu isin barbaadu si galee tarii ati waa shakkitee ta'uu danda'a. Inni ati shakkite sun immoo dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma ati immoo isii shakkitee waan biraa jettus immoo isinis immoo si jaallatti yoo ta'e isinis shakkuu dandeessee jechuudha. Kanaafuu aariidhaan ituu murteessuu baatte baay'ee gaariidha. Aarii waan baay'ee nama jalaa balleessaa. Kanaafuu yoo rakkoo jiru waliin dubbiidhaan haasoftee murtee ati amma sila feesbuukii siin deebisu wallaahi jettu suni aariidhaan murteessite jechuudha. Ituu aaruu baattee mucaa dhuguba jaallate ta'e sooshaal miidiyaan isiniif galata. Sooshaal miidiyaa irratti ol bartanii garuu sooshaal miidiyaa irratti ol bartanii immoo
ituna miidiyaan usinii gammadee jiru social meediyaadhaan immoo gargar ba'uun qabdan maaliif mucaan kana baay'ee nama baay'atu dinqisiifatanii alillee akkasuma numeeris illee baay'een reaaktiyaati marfee sanaan fudhattee social media kanarra arga baateen ana abdii turfee keessaan si dubbisee si wal bareechuudha. Isin nama fuulduratti waan akkana gootanii kaatanii ani liidiyaa likkii walitti himna takkaa garuu ani liidiyaa wallollee amma ilmoo tokko argannee jirra takkaa namni tokko jaarsummaa koof liidiyaa dubbatee hin beeku. Aniif liidiyaan wallollee anaaf liidiyaa taraarama ganama yoo wallollee guyyaa lama wallollee bakka dhiiseen bahaa ganama manatti dhufee laaqana nyaadhu ittiin dubbadhu narrafaa nan kaanan bahaa sana boodoo yookiin gaafa guyyaa sadaffaa siree tararamta jechuudha. Wal'in walammatta yookiin mucaa geetu si araarsaa. Kallattiin kamiinuu wanti si araarsuun dhufaa jechaadha. Jaarsummaa dubbatatta taanaan bultii kee keessatti jaarsummaa dubbatatta taanaan iccitii kee dabarsitee namatti maartaa jechuudha. Iccitiin kee dabarsitee namatti eenyuun haa ta'u iccitiin kee sun bakkee jira jechaadha. Ati laal dhaggeeffadhu. Nama guddaa akkamii haa ta'u, sheekii akkamii haa ta'u, qeesii akkamii haa ta'u, namni kamuu waa'ee dhiirsaaf niitii nama uffata tokko taaptaabii godhaa nama uffata tokko uffatee wajjin bulu gidduu namni biraa dubbachuun qabu jaarsummaa hin ta'u. Ati jaarsummaan haadha manaaf abbaa manaa gidduu dubbatame jechuun bultiin gaafa sana diigame. Wallaahi billaahi na dhaggeeffadhaa. An bultii keessatti waggoota muraasa dabarsus inuma diigama jaarsummaan dubbatamna bultii keessatti. Maaliif faayidaadhumaan qabu bakka jaarsummaan bultii keessatti. Ofii keetiif araaramuu qabda walloltii waltumtee wal garaftee illee ofii keetii araaramuu danda'uu qabda malee jaarsummaan dubbatamuu qabu. Anis immoo yooman inboksiisin fudhee deeme iccitii keessoo keessanii akkasinatti himtan barbaadu. Iccitii keessoo keessanii ton taane abdi qoloo isa dhufe kanas waan ta'e keessaan barreessi. Ina araramta dhagai dhugaa jiru dubbattee araramta. Maara kun qabu kanas kabaja keessin keessaan dubbanna inshallah. Inshallah kabajami galatoom ilfaadhu ba'uu dandeessaa ishee. Eshi kenna. Ani rakkoon qabu abdii. Ani wallahi rakkoon qabu. Ani dhugaa sanan fedha waan ta'eef dhugaa san baruu barbaada waan ta'eef ani wallahi rakkoon qabu. Bakka kanaafuu ani sa'aatiin gaheera waan ta'eef annan kaa abdii muktar. Kanaafuu inaasofnaa miisenjara koo qabdaa ati kenna. Facebook adeen gaddan bana deemee anoo godheessi gaafadha abdii rakkoon qabu inshallah. Okay. Miisenjara kee kan jarri mubaarik musammaa fa maxxansaa turan sana miti? Na maxxansee wallahi mubeen argine Abduuseen na maxxanse Abduusee jala laal sheer na godhe Abduuseen. Okay. Okay. Dakka dhageetan si ilaala. Ati amma bahe anis sa'aatiin geera nan baha waan ta'eef keessaan dubbannee numeeris nan galcha. Sadan keenya dhimmicha finnee boru yookiin iftaan gammachuudhaan immoo ol baana Feesbuukiin keessi deebi'ee nagaanis isin gidduutti uumamee hin deebisna inshallah abshirii isin barbaada. Wallahi Feesbuukiin angoo mucammaa maallaqa biizinasii wayyatammaa uummata ittiin gargaarta namoota ittiin quunnamtaan isaa mitangas maraa islaamummaa kanan baradheerraa achirra maxxansuu malee waan hin taane waa'ee siyaasaa maxxansanuu alhamdulillah. Ergan Islamummaa fudhadhee waan akkana dhiiseeraan. Innaa anna gube maayilli seete abdii dhugaa bichaan barbaada. Sababiin mucaan kun akkana na godhee maali? Mucaan kun baruudhuun isaa miidheeyyuu maaliif akkana na godhee ittiin narraa kutaa? Kan jedhuudha wasiigalee namni gaafa walitti dhufu nama amantee waa baay'ee namatti matta. Isaatu na guba malee wallahi wannoon na gubaa hin jiru ana. Feesbuun na gubaa jiru yoo fedhe fudhachaa rakkoon qaban. Injin qabu Feesbuuk qaban. Aan gurbaan kun na kabajaa. Anis nan kabaja nan jaalladha silleen akkasuma nana mansiisaanii gurbaa kana ati laayivii kana fi bayi arrakkoo keessan hunda nan fura inshallah rabbii gaditti yoo barbaachisa ta'e nama jabaa tokko dabalannaa yeroo dabalannus immoo waan nama fuulduratti waadaa sii galu waan rakkoo keessanii waa tokko naasofnu jechuun waan iccitii keessan iccitii nama lama gidduu inaasaamu bakka namatti hin tolu garuu nuti sobnee sin araarsina sobanii nama walitti naquutu dhoowwama malee sobanii nama araarsuun hin danda'ama waan ta'eef sobeetuma sin araarsa ga'ani maalan godhaa miti. Waliin lolle wallahi waliin lolle waa wallahi lolan qabna hayyee rakkoon qabu. Ololola kabande barabdulona kamu. Abshir bakka bahi sana bora ina sofna shi atama live ra bayanis namba wante ke sana sofna mu messengeran si dubbisan bahe. Ayya. Okay. Ma garwa lagi afina brakhe inshallah inu tergate.
ايوه قصدي بقى تاب قدا طيب اما اللي كما دي بس دينغالتي انا مكما سديت جو مالي كنون دمبل